Waaqayyoon guddaa isaan galateeffanna. Lafaa ol kaanee dubbii Waaqayyoo dhaga'enya. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Egaa yaa bantii Waaqaa warri isa keessa jiraattanis gammadaa. Yaa lafaa yaa galaanaa seexanni gara keessanitti waan gadi bu'ee fi isiniif garuu wayyoo. Inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuu fi guddaa aareeraa jedhee jedha. Galanni siif haa ta'u. Namarraa kan nu goote ulfaadhu. Kan nu hin banne araara isaarraa kan ka'edha. Araara isaa guddaarraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramnee jedha. Kan nu baraare, kan nu oolche, kan nu jiraachise araara keetii. Boris araara keetiin jiraanna. Maqaan kee ulfaatu. Hamaan yeroo kana nu mormu kamiyyuu goole arfanii kan kufe haa ta'u. Dubbii kee jiraataa nutti dubbadhu. Gurraa saba kee banii yaada garaa saba keetti haasa'i. Maqaa Yesuusiin ameen. Noora. Dubbii Waaqayyoo soomaaf sagada guyyaa 12 kana keessatti ilaalaa jirru duula Hafuuraa isa jedhu jalattidha kan dubbii Waaqayyoo ilaalaa jirru. Yeroo darbees walirkaa fuunee dubbachaa kan turre kanuma irrattidha jechuudha. Mata dureen isaa isumadha jechuudha suma jalattan. Haasaa kutaa kana keessatti irra deebi'een dubbisa mul'ata 12:12. Egaa yaa bantii Waaqaa warri isa keessa jiraattan gammadaa. Yaa lafaa yaa galaanaa seexanni gara keessanitti waan gadi bu'eef isiniif garuu wayyoo. Inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuuf guddaa aareeraa jedha. Ituu waa'ee duula Hafuuraa kanatti galee hin dubbatin yookaan ergaa kutaarraatti utuu hin galin dura waa'ee seexanaatti gabaabsee eenyummaa isaa isiniif yoon ibse. Seexanni jalqaba ituu seexanan jedhamin dura uumama Waaqayyoo keessaa uumama qulqulluu keessaa tokko ture. Waaqayyo gaafa uumama uumu isas akkuma uumama qulqullaa tokkotti isa uume seexana jechuudha. Booda erga of tuulummaan itti galee teessoo isaa gara teessoo Waaqayyootti butachuu yaale, Waaqayyo teessoo isaaf ergamoota isaa wajjin gad isa darbate. Yeroo sanaa kaasee maqaan isaa seexana ta'e malee jalqabaa hangafa ergamootaa ture. Ajajjuu ergamootaa yookaan immoo hangafa ergamootaa iyyuu ture. Abidda dhagaa boba'aa gidduu adeema. Baay'ee bifa qabaa. Qomoonsaas beekamaa ture jechuudha. Amma gaafa jallinni irratti argamu, amma gaafa kufaatiin itti dhufuutti. Iskeel 28 14-18tti ani akka kiruub eegduu isaa dibamaatti sin dhaabee ati tulluu koo isa qulqullaarra in teessee ati dhagaa ibidda gidduu hin deddeebitaa turte. Ati gaafa uumamtee jalqabdee amma jallinni sirratti argamutti adeemsa kee hundumaatti mudaa hin qabduu turte. Garuu ati sababa nagada kee guddaa bal'ifatteef jallinni si keessa guute cubbuus hojjette. Kanaaf ani tulluu Waaqayyoo irraa akka wanta xuraatti gadi si darbadhee si balleesse. Yaa isa akka kiruub eegdichaa dhagaa ibidda sana gidduu sin baase sababii miidhagummaa keetiif garaan kee hin koore, sababii simboo keetiif ogummaa kee hin balleessite. Kanaaf ani lafattiin gadi si darbadhee mootonni akkasii ilaalan hin godhe. Ati akka keessa baay'eedhaanii nagada keessa jallaadhaanii iddoo qulqullaa isa kan keetii hin xureessite. Kanaaf ibiddi si keessaa ba'e akka inni si fixuun godhee jedha. Dhageessu? Abiddi si keessaa ba'e deebi'ee akka inni si fixuun godhee jedha Waaqayyo. Jalqaba dhagaa ibidda boba'aa gidduu adeema. Ibiddi Waaqayyoos keessa ture jalqaba. Sababni isaa Ibroota boqonnaa 1:6 Waaqayyo ergamoota isaa akka qilleensaa warra isaaf ergaman immoo akka arraba ibiddaa godha waan jedhuufi ibiddi keessa ture jalqaba. Garuu sababanni of tuulummaadhaan sababa bifa isaaf qomoo isaatiin
sababa daangaa isaa bal'ifatee of tuulummaan itti galeef gara waaqayyoo isa qulqullaarraa gaafa gad darbatamu ibidduma si keessaa beetu deebi'ee si fixedhee waaqayyo abidda iddoo biraatti hin finne isuma si keessaa beetu deebi'ee si nyaatee jedheen. Egaa seexana duwwaa miti. Nus akka dubbii isaatti gaafa jiraachuu dinnu dubbii waaqayyoo kun billaa gara lamaati waanta ta'eef Isaayyaas 63:10 Hafuurri waaqayyoo deebi'ee diina ta'ee isaan lolee jedha. Hafuurri inni nu gargaaruuf dhufu kun, inni nu fayyisuuf dhufu kun, inni nu oolchuuf dhufu kun gaafa nu akka dubbii isaatti hin jiraanne deebi'ee diina ta'ee nu lola jechuudha. Isaayyaas 63:10 Hafuurri waaqayyoo deebi'ee diina ta'ee isaan lole jedha. Eenyuun warruma kansaa ilmaan waaqayyoo warra ta'an. Seexanni gaafanni iddoo isaa kenname irra darbu. Gaafanni daangicha irra darbu waaqayyo gooftaani tokko bowwaa dukkanaatti isa hidhee guyyaa firdiitiif isa kaa'e. Ergaa Yihuudaa lakkoofsa 6 dubbisaa. Warra iddoo waaqayyo isaanitti kenne wallaalanii hojii isaanitti kenname daangaa isaanirra kenname irra darbanii waaqayyo ergamootaaf iyyuu hin ille jedha. Bowwaa dukkanaatti finyoo sibiilaatiin isaan hidhee guyyaa firdiitiif isaan kaa'ee jedha. Ergamaa isaatiif hin ille waaqayyo ergamaa hangafa ergamootaa isaaf hojjetaa tureef iyyuu hin ille waaqayyo gaafanni daangaa irra darbu. Bowwaa dukkanaatti hidhee guyyaa firdiitiif isa kaa'ee jedha. Warri akka dubbii gooftichaatti jiraachuu didaniif immoo hafuurichumatu deebi'ee diina ta'ee isaan lole jedha. Nu loluudhaaf dhufa miti, nu oolchuudhaaf dhufa malee. Nu loluudhaaf dhufa miti, nu fayyisuudhaaf dhufa malee. Nu balleessuuf dhufa miti, nu gargaaruuf dhufa malee. Yoo nu akka dubbii isaatti hin jiraanne garuu isumatu deebi'ee diina ta'ee maal ta'a jedha? Isaan lolee jedha. Kanaaf seexanaan ibidda si keessaa beetu si nyaata jedha. Isaayyaas 14:13 ati garaa kee keessatti ani gara bantii waaqaatti ol nan ba'a. Urjota waaqayyoo gararraas teessoo koo nan dhaabbadha. Tulluu iddoo walga'iisa dhuma gara bitaa jirurras nan ta'a jettee jedha. Iddoo isa ol caalu, iddoo isa gararraa olaantummaa keessa keetti waan filatteef gadi darbatamtee jedha. Seexana kan isa godhee of tuulummaadha. Ilma waaqayyoo immoo kan gooftaa isa godhee gad of deebisuudha. Ameen ameen. Seexana isa godhee seexana kan gaara waaqayyoo irraa gad isa darbate iddoo isaaf kenname wallaalu ulfina waaqayyootti bu'uudha. Yesuusin immoo gooftaa godhee gooftaa bara baraa mootii bara baraa godhee kan isa moosise amma du'a fannootti gad of deebisuudha. Filiphisuus 2:8 inni amma du'a fannootti waan gad of deebiseef maqaa hundumaarra caalu kenneef. Jilbi hundinuu akka isaaf jilbeenfatu, arrabni hundinuu Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e dubbachuuf akka jiru jilbi hundinuu akka isaaf jilbeenfatuuf godhe jedha. Inni gad deebi'ee ol qabama. Inni ol jedhe immoo gad deebi'a. Kun piriinsiipilii waaqayyooti. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf ergamaan inni jalqabaa kun, inni iddoo qulqullaarra ture kun, inni dhagaa abidda boba'aa gidduu adeemu kun gaara waaqayyoo irraa kan isa darbachiise daangaa darbuudha. Iddoo isaa wallaaluudha. Waaqayyo iddoo isaatti waaqayyoodha. Namni iddoo isaatti nama. Ergamaanis iddoo isaatti ergamaadha. Ergamaan nu eega malee waaqa ta'uu hin danda'u. Namoonni tokko waaqa jedhu. Waaqa miti. Ergamaan naannoo koo jiran manaan na eega. Akka inni na eeguuf na ramada gooftaan. Dubbii waaqayyootu jedha. Isa naa ergeefan sagada malee isa naa ergamuuf immoo sagadu. Ameen jettu? Maalan jedhe? Isa naa ergeefan sagada. Isa naa ergameef hin sagadu. Dubbii waaqayyoo jedha. Basamaayaati halluu jedha. Warri waaqarra jiran iyyuu isaaf sagadu jedha. Warri waaqarra jiranii ifa Meseret miti. Warri waaqarra jiranii paastirrattaa miti. Warri waaqarra jiran qulqulloota ergamootadha. Isaanuma isaaf maal ta'u? Hin sagadu. Nus warri lafarraas maal taana? Hin saganna. Jilbi hundinuu isaaf jilbeenfata waan jedhuuf. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Egaati guyyaa gaafa jallinni kun irratti argamu gaara waaqayyoo irraa gaafa gad darbatame garuu maqaan kun hin laatameef. Ati seexana jedhe waaqayyo. Ati maalidha jedheen? Ati seexana jedhe. Seexana jechuun hiikisaa dogoggorsaa jechuudha. Seexana jechuun dogoggorsaadha. Isa nama dogoggorsu jechuudha.
faallaa waan gaarii jechuudha. Seexana jechuun dogoggorsaadha. Isa dhugaarraa nama dogoggorsu, isa daandii dhugaarraa nama gatu. Faallaa waan qajeelaa jechuudha. Yookaan diina waan qajeelaa jechuudha. Mul'atuma 12 lakkoofsa 8-9 meenan dubbisa. Bineensichi guddichi akka jawwee sun bofti bara durii inni Daabiloos seexana jedhame inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti gad darbatameera jedha. Ameen. Seexanni kuni maali yoo jettanii dogoggorsaadha. Faallaa waan qajeelaati. Yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu beekeera. Yesuus akkas jedhe. Ituu yeroon jiru, ituu guyyaan jiru hojii abbaa koo sanatti kennameen hojjedha jedhe. Qansaallee የአባቴን ሥራ መስራት ይገባኛል ነው አለ. yeroo namni tokko hojjechuutti hin dandeenye immoo in dhufaa jedhe. Ilaashee kana naa qabadhaa. Ituu yeroon jiru hojii abbaa koo sanatti kennameen maal godha? Nan hojjedha jedhe. Yeroo namni itti hojjechuu hin dandeenye in dhufaadha. Yeroo namni itti hojjechuu hin dandeenye sun yeroo eenyuuti? Yeroo dukkanaatiif yeroo ilmaan dukkanaati. Yeroo dhalli namaatti hojjetu, yeroo waaqayyotti hojjetu garuu yeroo ifaati. Yesuus biyya lafaarra gaafa ture waggaa 33 walakkaa, waggaa 30 qophiirra ture, waggaa 3 walakkaa in tajaajile. Waggaa 3 walakkaa kana halkaniif guyyaatu hin boqotiin hojii waaqayyo hojjechaa jira, hojii baasaa. Yohaannis 9 irratti ituu yeroon jiruun hojii abbaa koo sanatti kenname hojjedha jedhe. Gaafa jarri Yesuusin fannisuudhaaf qabuu dhufan garuu akkas jedhe. Yerichi kan dukkanaatiif kan keessa, kan ilmaan dukkanaatiif kan keessa waan ta'eef waan barbaadan gochuu dandeessu jedhe warra isa qabuu dhufeen. Amma yerichi kan keessaniif kan ilmaan dukkanaati. Waan barbaadan gochuu dandeessu jedhe. Yeroo hojjechuun naaf ta'etti hojjedheera. Amma garuu yerichi kan keessa waan ta'eef ilma namaa irratti ga'isuun, ilma namaa ajjeesuun, ilma namaa rakkisuun amma kan keessan yeroo kottu hojjedheera. Hamma natti ga'isuu fi waan barbaadan gochuu yeroo keessan. Yeroon gaafa dhufu immoo cufaa keessan baneen kaadha Yesuus. Yeroon gaafa dhufu immoo dhagaa keessan narra keessan garagalcheen kaadha. Amma garuu yeroon kan keessaniidha. Yeroo gabaabaa qaba seexanni. Yeroo gabaabaa waan qabuuf biyya lafaa kan harka isaa keessa galfachuudhaaf, biyya lafaa kana fixuudhaaf, biyya lafaa boosisuudhaaf hin ariifata. Yaa warra bantii waaqaa gammadaa ililchaa, yaa warra biyya lafaa bu'aa wawwaadhaa jedha. Arra biyyi lafaa tokko asii gammadee ililchaa, tokko immoo achii bu'a. Tokko asii dhalataa, tokko asii du'a, tokko asii gammadaa, dhiiga asii dhangalaa. Buburreedha biyyi lafaa, bu'aa bayiidha. Maaliif isa hamaa sana gaditti darbatame? Inni hamaan sun immoo qaluuf ajjeesuu malee oolchuuf of gochuu hin beeku. Maal jedha Yesuus? Ani tikee oolotaati jedhe. Inni sun garuu inni garaa dudduubaa dhufu garuu jedhe balleessuudhaaf, qaluudhaaf dhufa jedhe. Oolaaf hin yaadunni, riirraa'ee hin qabunni, gara laafissan garaan laafunni, qaluudha hojiinsaa, ajjeesuudha, balleessuudha. Maaliif yoo jettan yeroo gabaabaa ka qabu baree aaree gadi bu'eera jedha macaafni. Yeroo bal'aan qabu, yeroon itti dhumeera. Yeroon isaa yeroo gabaabaa waan ta'eef ajjeesuuf, qaluuf, balleessuudha kan isaa. Kanaaf yaa warra biyya lafaa bu'aa waadhaa'edha. Waaqarra dhukkubin jiru, waaqarra duutin jiru, waaqarra jeequmsin jiru, waaqarra nagaatu jira, waaqarra gammachuutu jira, waaqarra hiikamsatu jira. Maaliif hin namaan gad darbatameera? Teessoon isaa wajjin kufeera gadi. Lafa kanarraa garuu teessoo qaba. Teessoon isaa eenyu yoo jettan garaa namaati, laphee namaati. Akkuma hafuurri waaqayyoo dhufee teessoo na godhatee, teessoo sin godhatee sin keessa taa'u, seexannis akkasuma teessoo godhatee dhala namaatti gala. Sababni isaa hafuurri waaqayyoos hafuura dhaqaaman qabu, seexannis hafuura dhaqaaman qabu, wanta qaama qabutti dhimma ba'a malee. Kanaaf yeroo gabaabaa akka beeku waan bareef gad darbatameera aarii guddaadhaan jedhama. Haaree jira. Inni aare kun immoo namatti gaarummaa agarsiisa miti. Aareen ofii isaatiiyyuu yeroo gabaabaa akka qabu waan bareef haarii guddaarra jira. Haarii isaa namatti ba'uudhaaf biyya lafaatti maal ta'eera? Gadi bu'eera. Kakuu haaraa keessatti seexana kanaaf maqaa baay'eetu kennamee jira. Hiiki maqaa isaas akkuma maqaa isaattis immoo hojii mataa isaa qaba.
macaafa qulqulluu keessatti seexanni maqaa baay'ee qaba. Mee maqaa isaa kanan amman danda'u nan tuqa boris itti fufuu dandeenya. Kakuu haaraa keessatti maqaan inni itti waamame keessaa yoon jalqaba tokko isinii tuqee Daabiloos jedhama. Daabiloos jechuun afaan Giriikiitiin. Afaan Giriikiitiin seexanumatu afaan Giriikiitiin immoo Daabiloos jedhamee waamama. Daabiloos kuni afaan Giriikiiti. Macaafni qulqulluun iddoon amma dubbise mul'ata 12:9 irraati bofa bara durii jedha. Bineensa guddicha akka jawweessu bofti bara durii inni Daabiloos seexana jedhame kun jedha. Daabiloos inni seexana jedhame kun jedha. Daabiloos jechuun kuni dogoggorsaadha. Wallaalchisaadha. Sanama wallaalchisu jechuudha. Meetti fufeen dubbisa 12:9 irraa. Bineensi guddichi akka jawwee bofti bara durii sun Daabiloos seexana inni jedhame. Inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti gad darbatameera. Inni guutummaa biyya lafaa maal godhu? Wallaalchisu. Maal wallaalchisaa? Namni dhugaa Waaqayyoo kana akka nu banne. Namni dhugaa wangeelaa kana akka nu banne. Namni ifa jireenyaa kana akka nu banne. Isa nama wallaalchisu jechuudha. Wallaalchisaa. Qorontoos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 12 amma 14tti meenan dubbisa. Namoonni warri kaan of jajuudhaaf fucha argatanii isinii wajjin karaa tokkicharra irra ejjennaa akka nuun hin jenne gochuudhaafi akkuma ani amma hojjechaa jirutti ittuma fufee nan hojjedha. Jarreen akkasii kuni ergamoota sobaati. Hojjetoota nama gowwoomsan ergamoota warra Kiristoos waame fakkaachuudhaafi warra wallaalchisanidha. Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaafi waan wallaalchisuuf kuni waan dinqisiisaa mitiidha. Ameen. Seexanni iyyuu ergamaa ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchisuuf kun waan dinqisiisaa miti jedha Phaawulos. Maa inni bara sana hojjetoota sobaatu Phaawulosiin danqa. Warra Waaqayyoo hin waamne waamamneerra warra jedhan. Hojjetaa dhugaa warra fakkaatan garuu hojii sobaa kan hojjetan. Hojjetaa dhugaa warra fakkaatan warra wangeela lallaba warra fakkaatan warra dubbii dhugaa namatti himan warra fakkaatan garuu warra daandii dhugaarraa nama gatan jechuudha. Warra wallaalchisan jechuudha. Akkuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 irratti waldaa Efesoon sanatti waldoota 7 biyya Eeshiyaa keessa jiraatan keessatti Waaqayyo gaafa dubbatu waldaa Eeshiyaadhaan ergamoota tuun ta'in warra ergamoota fiin jedhan qortee gargar baaftee bira ga'uu kee ani beeka jedhaan waldattiidhaan. Warra ergamoota fakkaatan, warra raajota fakkaatan, warra luboota fakkaatan, warra wangeelaawota fakkaatan garuu ergamoota seexanaa warra ta'an, warra dhugaa of keessaa hin qabne, warra akkasiitiyyuu danqaa ture Phaawulosiin. Kana irratti maal jedha Phaawulos? Jarreen akkasii kun ergamoota sobaati jedha. Tajaajiltoota sobaati warra akkasii kun. Hojjetoota nama gowwoomsanidha. Ergamoota warra kan Kiristoos waame fakkaachuudhaaf hin wallaalchisu. Warra Waaqayyo waame fakkaachuudhaaf fakkeessuudhaaf nama wallaalchisu. Warra Waaqayyo waame fakkeessuudhaaf nama wallaalchisu. Sababni isaa waa'ee waamichaa yoo ilaalle waamicha gosa 3 ilaaluu dandeenya. Warra Waaqayyo waame jira, warra namni waame jira, warra seexanni waame jira, warra ofiin waaman immoo jiru. Warri namni waame yaada namaa tajaajilu. Warri seexanni waame immoo yaada abbaa isaanii seexanaa tajaajilu. Warri ofiin waamaman immoo yaada mataa isaanii nama keessa kaa'u. Warri Waaqayyo waame immoo yaada Waaqayyo nama keessa kaa'u. Yaada Waaqayyo galmaan ga'u. Kanaaf warri akkasii kun wallaalchisoodha jedha Phaawulos. Ergamoota warra Waaqayyo waame fakkaatanii nama wallaalchisu jedha. Kun waan dinqii miti. Seexanni iyyuu ergamaa ifaaf fakkeessuudhaaf nama dogoggorsaadha. Seexanni seexana jedhee gara namaan dhufu. Ani Daabiloos jedhee gara namaan dhufu. Maaliif? Daabiloos jechuun isa wallaalchisaadha waan jedhuuf macaafni qulqulluun. Daabiloos jechuun isa biyya lafaa wallaalchisuudhaaf gara biyya lafaatti gad darbatamedha waan jedhuufi ani seexana ani Daabiloos jedheen dhufu. Bifa ifaa fakkeessaa gara namaa dhufa. Bifa ifaa uffatee raroo oolaaffatee keessi isaanii garuu butaa waraabessaati. Keessi isaanii garuu yeeyyiidha. Bifa ilmaan ifaa fakkaatanii dhufu garuu keessi isaanii dukkana gadi fagoo cillimiidha. Hin wallaalchisa.
Diiyaabiloos kun jechuun isa nama wallaalchisu jechuudha. Isa dhugaa nama harkaa gatu, sadaandii dhugaarraan nama gatu, wallaalchisaa, dogoggorsaa, fakkeessaadha. Waaqayyo guutummaa biyya lafaa kanarraa isaan adamassasu. Ameen, isaan adamassasu. Waan dhugaa nama harkaa gatu, waan namatti fakkeessu, faallaa ifaa isa ta'e, faallaa dhugaa isa ta'e, faallaa waan qajeelaa isa ta'e, Waaqayyo hundee isaatti gogsu. Maqaan seexanni ittiin waamame kakuu haaraa keessatti inni lammaffaan Be'eelzebuul. Be'eelzebuul jedhamee waamama. Be'eelzebuul inni jedhu kuni kakuu moofaa keessatti Ba'aalzebuul jedhama. Kakuu haaraa keessatti Be'eelzebuul jedhama. Kakuu moofaa keessatti immoo Ba'aalzebuul jedhama. Ba'aalzebuul jechuun mootii titiisaa jechuudha. Yookaan gooftaa titiisaa jedhama. Ba'aalzebuul jechuun gooftaa titiisaa ወይም ደግሞ የዝንብ ንጉስ ሞቲ ማሊ ሞቲ ትቲሳ ዱጉማዩ ሞቲ ትቲሳቲ ሲለው አጆፍቱ ለሰጠኒ ዋንታ ተፍ ዱጉ ስልማው ዱጉማ ስልማው ዶ ቁልቁላ አራገዳር በተምቴት ዋንታ ተፍ ዱጉማዩ ስልማው ትቲሳ ዱዋን ትቲሳ ደሸን ሲለው አሜን ወራከለን ጫት ላልታን ትቲሳ ሸኒን ጀደ ትቲሳ ዳሜ ገደር በተምቴት ጋራ ዋቀዮራ አሜን መታራን ካቲና ትቲሳ ሸን ገደር በዳ መቃ ኢየሱስን አሜን Ba'aalzebuul jechuun mootii titiisaa jechuudha. Kakuu moofaa keessatti yennaa fudhannee ilaallee maqaa waaqa tolfamaa maqaa waaqayyoolii tolfamaa warra Filisxeemotaati yookaan warra Heeqiroon ture. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 1:2-6 yoo dubbiftanii hin argattu. Waaqi tolfamaa warra Filisxeemotaa warra Heeqiroon isaan kun akkamitti amanuu? Titiisa dhukkubarraa namatti dhufu nurraa deebisa nurraa balleessa jedhanii amanu Ba'aalzebuul kana. Dhukkuba karaa titiisaa namatti dhufu kana waaqni tolfamaan keenya kun nurraa deebisa nurraa ittisa jedhanii amanu. Kanaaf Ba'aalzebuuliin waammatu. Kutaa sana keessatti of fudhatanii ilaaltanii mootiin tokko gaafa dhukkubsatee jedhee menan dubbisa. Yeroo sanatti Aaziyaan jechuudha. Aaziyaan mootichi mana isaa Samaariyaa keessa hulaa kutaa manichaa isa olaanu keessa ba'ee waan kufee fi miidhameen ciisa ture. Inni kanarratti dhaqiitii dhukkuba kanatti akkan fooyya'u yoo ta'e Ba'aalzebuul waaqa warra Heeqiroon naa gaafadhu jedheen eegduu isaatiin nan fayyatee nan du'atee dhaqiitii waaqa tolfamaa warra Heeqirooniin naa gaafadhu jedhe. Kanarratti dhaqiitii Ba'aalzebuul waaqa tolfamaa warra Heeqiroon naa gaafadhu jedhe. Namoota sadii erge. Ergamaan waaqayyoo garuu Eeliyaas Tashiibichi ka'ee gara namoota mootii Samaariyaan erganitti ol ba'ee biyya Israa'el keessa waaqayyoon jiru iyyuu Ba'aalzebuul waaqayyoo warra Heeqiroon gaafachuudhaaf dhuftanii jedheen karaatti itti dhufenni hinaaffaa waaqayyoo qabunni waaqayyoof hinaaf immoo waaqayyootiin jiru biyya Israa'el keessa maaliif Ba'aalzebuul waaqa warra Heeqirooniin gaafachuu dhaqxaa jedhe. Kanaaf waaqayyoo Yaaziyaati dhuguma hin duuta malee siree kee irratti ciifte kana irra hin kaatu jedhee Eeliyaas Elsaa'i dhaqee namoonni ergaman sun gara mootichaatti deebi'anii inni immoo maaliif deebitanii dhuftanii jedhee isaan gaafate. Yemmus isaan deebisanii nama tokkotu karaatti nutti dhufee gara mootichaa sanu ergetti deebinee waaqayyoo Ba'aalzebuul waaqayyoo waaqa Heeqiroon gaafachuudhaaf kanatti ergitee ani waaqayyo Israa'el keessa hin jiru immoo egaati dhugumaan hin duuta malee siree kee irratti ciifte kanarra hin kaatu siin jechuusaa akka nu isitti himnuuf nu deebise jedhaniini. Waaqa Heeqirooniin kan naqxee waaqa warra Heeqiroon kan barbaaddeef Ba'aalzebuuliin kan barbaaddeef waaqayyooti Israa'el keessa hin jiru immoo jedhaniin. Dhugumayyuu immoo namittiin siree isheerraan kaane kintir jette. Kuma garbee waaqayyo jedhee achumaan hafteen duuteyyuu. hin fayyine. Egaa maaliifan gara kana dhaqee Ba'aalzebuul kun kakuu moofaa keessatti waaqa titiisaati waaqa warra Heeqiroonii akkasittidha. Kakuu haaraa keessatti garuu Be'eelzebuul jedhamee waamama. Be'eelzebuul jechuun hangafa seexanaati. የሰይጣኖች አለቃ ማቴዎስ boqonnaa 12:24 warri fariisotaa yemmus kaanii dhagaanii garuu namichi kun Be'eelzebuul hangafa seexanoota duwwaadhaan hafuurota hamoota baasa jedhan gooftaa Yesuusiin.
Gaafanni seexana ifatee baasu seexanatu seexana baasa. Inni Be'eelzebuul qaba, hangafa seexanaa qaba. Kanaan hafuurota hamoota ifatee baasa jedha Yesuusiin. Yesuus immoo akkanattiin jedhe, mootummaan tokko mootummaa akka isaa irratti yoo ka'e dhaabachuu hin danda'aree jedhe. Mootummaa akka isaa irratti yoo ka'e dhaabachuu hin danda'u, wal ijaaruu hin danda'u, wal diiga malee. Ani hafuurota hamoota baasuu hin danda'u. Mootummaan akka isaa mootummaan tokko wal jabeessa malee wal irratti kaanaan dhaabachuu hin danda'u, hin diigama. Yoon garuu hafuura Waaqayyootiin seexana baase, yoos mootummaa Waaqayyoo isin irratti dhufeera jedheen. Yeroo darbe dubbadheera. Lafa mootummaa Waaqayyoo jiru seexanni dhukkubni jiraachuu hin danda'u. Mootummaa Waaqayyoo ganaa dhufa miti, dhufeenuu gidduu jira. Isa dhufe kanatu aangoo seexanaa diigaa jira. Be'eelzebuultu baasaa jira miti, hangafa seexanaa miti. Hafuura gooftichaatu na keessa jira, sin keessa jira. Isatu aangoo seexanaaf aangoo dhukkubaa ari'a. Arras haari'aman lafa kanarraati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kanaafi hangafni seexanaa kuni ofii isaatii hangafa seexanaati waan ta'eef cifroota isaa yookaan ilmaan isaa namatti erga. Cifroota isaa ergata inni. Sababni isaa hangafa waanta ta'eef. Seexanni kuni seexanoonni halkanii jiru. Seexanni guyyaa jira. Amma inni fudhatanii ilaaltanii seexanni tokko haadha manaaf abbaa manaa gidduu hojjeta. Haadha manaaf abbaa manaa gargar diiga. Seexanni tokko immoo seexanoota warra goolii kaasanidha. Seexanni tokko immoo warra dhukkuba facaasanidha. Seexanni tokko immoo warra balaa kaasanidha. Amma mee hafuurri Waaqayyoo kun hafuuruma tokkodha. Isa tokkoof hafuura raajii dubbachuu kenna. Isa tokkoof seexana baasuu kenna. Isa tokkoof kennaa fayyinaa kenna. Isa tokkoof kennaa dinqii hojjechuu kenna. Isa tokkoof kennaa amantii kenna. Hafuurri tokko, Waaqayyos tokko. Seexanni mirga abbaatii gad darbatame tokkodha. Kuma meeqa miti. Garuu cifraa qabanni. Hilmaan qaba. Hilmaan isaa kana maal godhaa? Mana Waaqayyoo keessa ture seexanni wanta ta'eefi ergama mataa isaan qabu footookooppiidha. Footookooppiidha mana Waaqayyoo keessaa waan ba'eef wanta mana Waaqayyoo keessaa kooppi godhee hojjeta. Kanaafi bifaan cifroota isaa ergata. Raajii Isaayyaas boqonnaa 34 lakkoofsa 14 dhaxxanii yoo dubbiftanii bineensi lafa onaa keessa jiraatuu fi waraabessonni achitti walitti qabamu. Korbeessi re'een diidaas achitti walitti hin marratu. Seexanni halkanii achi buufata jedha. Seexanni maali? Seexan halkanii jedha. Seexanni halkanii qobaadha. Seexanni guyyaa qobaadha jechuudha. Seexanni halkanii achi buufata jechuudha. Halkan kana warra balali'an saaxinaa'el warra qilleensarra balali'an munyuuqaa lafarra adeemu. Si'ool keessaa bara dhumaa kanatti garaa lafarratti gadhiifamanii dhukkuba kan facaasan balaa kan gadhiisan eeboo Waaqayyootiin isaan waraaneera galgala kana. Waraaneera. Hin waraana eeboo Waaqayyoo. Iyyoob boqonnaa 26 lakkoofsa 13 qilleensa isaatiin bantiin Waaqaa ulfina argatan harkisaa bofa baqachaa jiru waraane jedha. Banifaasuu samaayaatiin ubet ageenyu እጁም ደግሞ በራሪቱን እባብ ወጋች ይላል። አሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ይወጉ። ወራና ማዳ ወልጋቲ ወራና ማዳ አወራና መን እየ ኢሳን ኩኒ አንገፍት ሰይጣና በኤልዘቡል ኩን ኢልማንሳ ያሰነመት ኢልማንሳ ኤርገት ኢነንገፍት ገደርበተመማ ኢዳሜ ጅራም ኤሰት በዋዱ ከና ጀለት garaa lafaa jalatti namee jiran dhagaa dubbisa Yihuudaa lakkoofsa 6 Waaqayyo finyoo sibiilaatiin jedham bowwaa dukkanaatti isa hidhee guyyaa firdiif isa kaayee jira jedham cifroota isaa yaafata inni hidhamee jira kan namatti gadhiifamee biyya lafaa goolee jeequ hilmaan isaati cifroota isaati macaafni immoo akkas jedha gargaaraan gaafa rukutamu gargaartuun gaafa rukutamu gargaaraanis duuka rukutama jedha. Rajiinna tarajii abiroo yiwarqaallu nammilau gargaaraanis gargaaramtuunis duuka kufuudha. Waaqayyo cifroota ishee addanaa gaafa kufu ergamaan isaas lafa jirutti gubata. Ameen jettaniisin? Haleluuyaa. Wal duuka maal godhan jedhee wal duukaa guba. Maalsaa ergamaa isaas ergamtuu isaas rajiiwum tarajiiwum. Yesuus geetaa ነው. Maqaan isaanii sadaffaan maal jedhamee waamama yoo jettanii abaadoonii fi yookaan immoo aploon jedhama. Abaadoon yookaan immoo apleon jedhama.
Abaadoon yookaan Apholoon kuni seexanichumadha yookaan bineensichuma isa mirga abbaatti gad darbatamedha. Garuu maqaa adda addaa qaba. Abaadoon jechuun balleessaa jechuudha. Maal jechuudha jedhee? Balleessaa. Isa maal godhu? Isa balleessu. Seexanni silayyuu diiguu malee ijaaruu hin beeku. Ajjeesuu malee fayyisuu hin beeku. Salphisuu malee ulfeessuu hin beeku. Balleessuu malee tolchuu hin beeku. Silumayyuu abaadoon jechuun kuni isa balleessu jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 7 amma 11tti dubbisaa wal jechaniin dubbifna. Mul'ata 9 7 amma 11tti. Bifni awwaannisota sanaa fardeen duulaaf qopheeffaman fakkaata. Wanta akka gonfoo warqee mataarraa qabu turan. Fuula isaanii fuula namaa hin fakkaata. Rifeensi isaanii akka rifeensa mataa dubartiiti. Ilkaan isaanis akka ilkaan leencaati. Waan akka madda sibiilaa diratanii turan. Uursaa baallee isaanii akka uursaa konkolaataa fardeen harkifamuu duulatti diichuuti. Eegeef ilkaan warra kaan 7 qaba fakkaatan qabu turan. Aaboon isaanii ittiin ji'a 5 nama miidhan immoo eegee isaanii keessa jira. Isaan mootii ofirraa qabu turan. Inni immoo ergamaa iddoo lafa jalaa sanatti ilaashee kana dhaggeeffadhaa lakkoofsa 11. Isaan maal qabu jedha? Isaan mootii ofirraa qabu turan jedha. Maal ofirraa qabu turan? Mootii ofirraa qabu turan. Inni immoo ergamaa iddoo lafa jalaa sanaati. Ilaa sana amma dubbadha jechuudha. Inni immoo ergamaa isa iddoo lafa jalaa isa Waaqayyoo finyoo sibiilaatiin qabeedha. Gooftaan isaanii ergamaa iddoo lafa jalaa sanaati. Maqaan ergamichaa afaan Yihuudotaatiin Abaadoon, afaan Giriikiitiin immoo Aaphiliyoon jedhama. Innis balleessoo jechuudha. Innis maal jechuudha? Balleessoo jechuudha. Inni garaa lafaa jalatti hidhame kun inni awwaannisa rakkinaa nyaatanii nama fixan namatti gadhiisu kun maal jedha faaruu Ermiyaas boqonnaa 5 irraa? Bara awwaannisii fi bara geeriinsi nyaatee sinirraan kaasa'idha. Ameen ameen. ታምችና ኩኩባ የበላችሁ ዘመን ከናንተ ላይ አነሳለሁ ዘመናችሁን እንደ ቀድሞ አድሳለሁ ታምቺፍ ኩኩባ አይደ ሐዋንሳፍ ጌሪ ሲኛተ ሲንራ ካሰን ጀዳ ጌሪ ነማኛቱ አዋንሰ ነማኛቱ ቢፈዳሎተ ነማ ከኛተን ፈያ ነማ ከኛተን ጅሬኛ ነማ ከኛተን ቡልቲ ነማ ቢፈ ቡልቲ ነማ ወረበለሰን ቢፈ ጋይለ ነማ ወረበለሰን ጅሬኛ ነማ ወረበለሰን ኤበ ነማ ወረበለሰን isa golgoleessu isa balleessu inni kun maqaansa Abaadoon isa jedhamu seexanicha isa bara durii isa mirga abbaatti gad darbatame isa garaa lafaa jalatti hidhame cifroota isaa erga bineensa namatti erga bifa namaa inni balleessu amma namoonni baay'een gara waldaa kanaa gaafa dhufan bifti dhaloota isaanii badee Waaqayyo hafuura Abaadoon sanarraa ifateetu bifa jalqabaatti deebisa jechuudha. Hirraa kaasee geerii bifa isaanii balleesse sana hawaannisa daana'oo isaan nyaate sana isaanirraa oofeetu bifa dhaloota jalqabaatti deebisa jechuudha. Maaliif hafuurri Waaqayyoo isa bade isa deebisu waan ta'eef isa jirre isa uumu waan ta'eef isa bifa isaanii balleessu isa nyaatu sana irraa ifateetu bifa jalqabaatti deebisa. Abaadoon kuni isa balleessudha jechuudha. Isa balleessu isa maal balleessu isa bifa gaayila namaa balleessu isa fayyaa namaa balleessu isa jireenya namaa balleessu isa nagaa namaa balleessu isa eebba namaa balleessu lafa namni hin jirretti iddoo lafa namni jirurraan nama kaasee lafa namni hin jirretti isa ganyama buusu maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyootiin ba'amma lixaatti kaabamma kibbaatti ergamaa nama balleessu ergamaa jireenya namaa balleessu ergamaa hafuura namaa balleessu kana abidda Waaqayyootiin lafa kanarraa haxaa'eera 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 isa balleessu kana. Haphiliyoon kun isa balleessudha yookaan Abaadoon kun isa balleessudha. ኃጢአት መንፈስ የሚያጠፋ ዘሪን የሚያጠፋ ሰላምን የሚያጠፋ ኃጢአት መንፈስ
Hafuura isa balleessu, isa bifa namaa, isa nagaa namaa, isa eebba namaa, isa jireenya namaa, isa bultoo namaa balleessu jechuudha. Gooftaa miti kan nama balleessu, hafuura Waaqayyoo miti kan nama balleessu. Inni jiraachisa malee. Inni balleessu kun, inni mancaasu kun haaphiloon kanadha yookaan bofa bara durii sanadha. Kanaaf Waaqayyo irratti farada. Sarrattaa faradu gooftaan maccaa. Maqaan isaa ulfaatu. Ergaa Phexros isa lammaffaan 2:4 dhaqaa dubbisaa hin argattu. Maqaan isaa inni biraan kakuu haaraa keessatti hafuuramaan kun ittiin waamamu leegiyoon jedhama. Al jedhaman jedhee leegiyoon jedhama. Leegiyoon jechuun duula baay'ee jechuudha. Duula hafuuraa yookaan duula baay'ee jechuudha. Waraanni Roomaa keessatti tuutni olaanaan leegiyoon jedhamu jira. Waraana warra Roomaa keessatti waraanni olaanaan maqaan isaa leegiyoon jedhamu jira. Duulli waraana kanaa loltuu 600 of jalaa qaba. Macaafuma qulqulluu keessatti fudhattanii ilaaltanii loltoonni Saa'olii wajjin lolaa turan iyyuu 600 jedha. Loltuu 600 tunni wajjin buufatee jiruutu, tunni loltuu 600 wajjin sodaataa jiruutu Daawit dhaqee qobaasaa Gooliyaaditti bahee lafaan dha'e. Maqaan isaa ulfaatu. Kutanni waraanaa tokko yookaan duulli tokko loltuu 600 qaba. Akkasumas leegiyoon kun duula hafuura hamaa jechuudha. Haa jechuudha jedhee duula Yamanaafis mangaa ብዙ መንጋ ማለት ነው። ዱላ አፉራ jechuudha. Yoo fudhattanii ilaaltanii Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti namichi tokko hin maraate. Namichi maraate kuni afurri hamaan kuni humnaan nama caalee qaba sibiila sansalataan harkaaf miilla isaa hidhanii humna isaan caalee caccabsee sansalata kana harkaa bahee dhaqee hawwaalatti gale. Hawwaala gidduu jiraachaa ture namichi kun. Leegiyoon kun namicha kana hawwaala keessa jiraachisa. Kana booddee Yesuus ciisa bishaanis gama gara kutaa biyya Gergeessaa dhufnaan akkasuma Yesuus bidiricha irraa buunaan namni afurri hamaan keessa ture tokko iddoo awwaalaa keessaa bahee isatti dhufee namichi kun awwaalota gidduu jiraatee omtinuus immoo finyoo sibiilaatiin illee isa hidhuu hin dandeenye. Inni yeroo baay'ee finyoo sibiilaatii fi hidhaa harkaatiin hidhamee garuu finyoon sibiilaa ofirraa kukkutee hidhaa harkaas caccabsee ture. Kanaaf namni tokkollee gad isa qabuu hin dandeenye. Namichi kun yeroo hundumaa halkaniif guyyaa awwaalota gidduu tulloota irratti argamee hin iyya dhagaadhaan of rukuta ture. Inni fagootti Yesuusin argee gara isaatti fiigee jilbeenfatee Yesuusiif sagadee caraanee sagalee guddaadhaan Yesuus ilma Waaqayyo abbaa maallattii qabdaa maaltu dhimma koo keessa si buusee adaraa Waaqayyo sin kadhadhaa nan dhiphisin jedhe. Fagootti ilma Waaqayyo argee maaf na dhiphiftaa yaa ilma Waaqayyo abbaa maaliif dhimma koo keessa dhuftee jedhe. Maqaan isaa ulfaatu. Inni ni fanne fagoodhumatti argee caraane jedha. Caraane arras maqaa Yesuusin lafa jirtu. Caraanii bayi. Caraanii bayi. Afurri leegiyoon kan nama rakkiftu. Siree irratti kan nama rakkiftu. Abbaa manaatti kan diina gootu. Haadha manaatti kan diina gootu. Ollaatti kan diina gootu kan jireenya jibbisiiftu. Caraanii bayi afurri leegiyoon. Caraanii bayi. Caraanii bayi. Caraanii bayi. Hin caraanti lafa jirtu. Humni maqaa Yesuus ishee caraansisa. Leegiyoon. Fura leegiyoon kan hawwaalatti galchee jedha. Hawwaala keessa jiraachisa jedha. Ati maali jedheen gooftaan ani leegiyoonidha jedhe. Ani duula baay'eedha jedhe. Adaraa sin garadha jennaan Yesuus bayi keessaa jennaan gara lafoonaatti nan ergin jedhe. Innan booyyee sanatti hangalaa jedhe. Haqee mangaa yookaan warra booyyee hedduutti namminaan booyyeen dhaabbachuu dadhabee allayyaatti namminee dhumtedha dubbii Waaqayyo. Namichi rakkatee wajjin manaa baasee hawwaala keessa jiraata booyyeen immoo fuudhee dhaqee allayyaatti gannaqe. Isa hidhaan sansalataa dadhabe. Isa qabaan dadhabe. Isa firri dadhabe. Isa namni dadhabe. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo dhufnaan hin jilbeenfate. Asirratti an dhoksaa sirriitti immoo barbaadamman. Manninyaan dawwee ispiriit ነው. Dhukkubni kamiyyuu hafuuradha. Miina wajjin dhukkubni kamiyyuu hafuuradha. Leegiyoon kun maalin hojiinsaa yoo jettanii dhukkuba namatti facaasa. Hojiin leegiyoon. Leegiyoon kun ergamaa dhukkuba namatti facaasudha.
duula hafuuraati waan ta'eef duula namatti ba'a jechuudha. Isa duula sitti ba'etti maqaa Yesuusiin duulatti ba'eera galgala kana. Iyyee sammana keetti, isa jireenya keetti, isa hojii keetti, isa bara keetti duula ba'etti maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyootiin duulatti baaneerra galgala kana. Duulatti baaneerra galgala kana. Duulatti baaneerra galgala kana. Duula namatti ba'a jechuudha. Leegiyoon kun duula hafuura namatti ba'a. Seexana dhibba jaabaata jechuudha namichi kun. Kanaaf hidhaan dadhabe. Kanaaf finyoon sibiilaa dadhabe. Kanaaf gadi qabaan dadhabe. Humnaa ol taanaan harkaa ciratee ba'ee hawwaala gidduu dhaqee jiraata. Yemuutaan saabi manfas. Hafuurota du'aa harkisu. Manaafis xariyoች seexan xariዮች ጥላዋጊዎች ሙታን ሳቢ መናፍስቶች ወረዱ ኦታዋማን ወረጋድዱ ነማ ወራነን ጥላዋጎተ ወረጋድዱ ለማቱ መጡ ወረዱ አዋምቱ አፉርጉኒ አፉረ ሌጊዮን ጀቹዳ ወር ሰይጣና ዋምቱ ወር ደብተራን ጢባርቱን ሆዱን ኤክራ ዱብፍቱን ወረከሲጉኒ አፉረ ሌጊዮን ዋምቲ ዱኦታ ዋምቲ አዋላ ኬሳ ሌጊዮን ፉዴ መንደረ ዱኦታ ተደቀገሽ ጋሮ ተረባሴ ዳጋኖፍ ቱማ ዳግነሳ ጭራ ፍሪ ደደበ ነም ደደበ ፍሪ ደደባ ፍረ ወሪ ነም ድገቴ ኢየሱስ ትዱፈ ጋባና ማቲ ሰባይ ጋባና ማቲ ዴቢስ ሰዋዋሳ ከሰበ አዋሳ ትዴቢስ ሆ ወጂን ኢየሱስ ክርስቶስ ሜ ፈይና ዱዋሚቲ ሐዋሳ ፈይሳ ዲናግዴ ፈይሳ ሲያሳ ፈይሳ ጅሬኛ ፈይሳ ዴማ መቃንሳ በረበራና ውልፋቱ Sakana mojin ilmi Waaqayyo hojjetu. Isa kana inni barakootti hojjetaa jiru. Isa kana inni bara keenyatti hojjetaa jiru. Ilmi Waaqayyo Yesus. Leegiyoon kun hafuura dhukkuba facaasudha. Dhukkubni kamiyyuu jaamummaa haa ta'u, duudummaa haa ta'u, goobummaa haa ta'u, kaanserii haa ta'u, HIV haa ta'u, koronaa vaayirasii haa ta'u, hafuura leegiyoonidha kun. Leegiyoon. Duula hafuuraati kun. Luqaas 13:10 meeqa dubbisa. Luqaas. Hora la baba bari ala labas. Lara baba. Hora baba bari ala laba. Leegiyoon ergama leegiyoon. Luqaas 13:10. Men dubbifna dhagaa. Yesuus guyyaa sanbataatti mana sagadaa tokkotti hin barsiisa ture. Dhagaa 11. Kunoos dubartiin hafuura hamaadhaan qabamte. Maaliin qabamte? Amma gaawaa hafuura hamaadhaan qabamuu ishee miti kan sinnibu. Dhagaatti fuudhee dubbisa. Dubartiin hafuura hamaadhaan qabamte. Waggaa 18 dhukkubsate tokko achi turte. Isheen gooboftee ol qajeeluu hin dandeenye. ለ18 ዓመት ምን ነበረች? ጎባጣ ናት። ግን ያጎበጣት ማን ነው? ያ ዲሞን አፉራ ወጋ ኩዳ ሰደት ማናሰገዳ ከሳፍተን ቤት አከሪያ ሸውልጀቹን በርባድ ገሩ ጎቦፍቴ ወጋ ኩዳ ሰደ ገሩ ማና ቁልቁሉማ ከሰጅርት ኢየሱስ ቱዳቄ ጋፈሰነ ጉያን ገኛን ወንጌለ ሞቱማ ዋቀዮቱን ዲበርሲሳ ጅሩ ዱበርቲ ወጋ ኩዳ ሰደት ይፈፉራማን ቀበምተ ካውምሲ ዱኩባ ሰና ጎቡማ ዱዱባ ሰና ከንጅሩ ኤኙዳ ሰይጣና ገሩ ወጋ ኩዳ ሰደት ሸ ማልቱርት ኢቱ በረከኛ ራቲ ጎቦዳ አፉራ ማለን ጀነኑ ማለ ጀነ ማለ ባይ ከሳ ጀደ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኦልጀቴ ዳበት መቃዋ ቀየው ልፋት አታሚት ጉያ ሰንበታት ፈይፍቶ ሄደ ሰሸን ጎቦፍተ ሸን ቡነምጭ ሞለፋከ እንሞ ጎቦ ሸጫሉ ቀበውስላ አታሚት ጉያ ራፈይቶ ሄደ ጉያንጃ ጅራ ሄደ እና ኢየሱስ አከሰደ ኤኙ ሲንኬሳ ነምኒ ኦሊንሳ ቦለልናም ቦላ ከንምባፍነ ዮሸኔ ቦቴ ቢሻንት ከንንጌስነ ኤኙ ኢንተል አብርሃም ኩን ወጋ ኩዳ ሰደት ዳምቴ ከሞን ተውፊ ኢከሞቱ ሲፍታረ መቃ ኢየሱስን አው አቴ ሰኛ አብርሃም ዋቀዮ ኤርገሞታ ፈቱንታኔ ሰኛ አብርሃም ፊንማ ዋንጀዶፍ ሂኒ ከምተ መቃ ኢየሱስን አው ሰኛ አብርሃም ፊንማ ኤርገሞታ ፈቱንታኔ ኢንተል አብርሃም ኩን ወጋ ኩዳ ሰደት ዳምቴት ማፊኒ ከምቱ ጀደ ኢየሱስ hinni gobes hinni jams inni enyu setana legioni ergama legion me afrodda lala machafa kulkulu kesati
iddoo biraatti yoo isinii kan biraa isinii dabalee Maatewos 9:32-33 dhaqaa dubbisaa. Nama ijji isaa jaamaa, nama arrabni isaa didaa gara isaatti fidan jedha. Dhaqaa dubbisaa. Hayna sawwur jaamaa ijji isaa, arrabni immoo hin dubbatu gingeedha. Yesuus garuu hafuura keessaa ifate. Ifa mee dubbisifa. Yeroo isaan achi ba'anitti jarreen tokko nama arrabni isaa didee hafuurri hamaan keessa jiru tokko gara Yesuus fidan. Hafuurichi hamaan erga isa keessaa baafames namichi arrabni isaa didaa ture hin dubbate. Ameen. Gooftaan rakkina namaa caala yeroo baay'ee hundee rakkinichaa dhaqee rukuta. Ameen ameen. Rakkina caala maal dhaqee rukuta? Amma mee namicha Maatewos 9:9 gaafa dubbiftan namicha dhagni isaa gar tokkoon du'ee baay'ina namaarraa kan kee walitti lixuu dadhabanii mana diriiraa isa biyya sanaa diiganii walakkaa Yesuus jiruun gadi buusan jedha. Yesuus amantii jara argee namichoo cubbuun keessee dhiifamee jedhe. Tuuma saratarraatiin humna dhiiga Yesuusiin kan yaadeemedha. Yesuus garuu kan yaadeemin jenne. Cubbuun keessiif amma isaanii qabee sukkuumee miilli qabee akka warra sanaa reebee namichaan kan deem isa jedhuu barbaadu. Yesuus garuu cubbuun keessiif namicha achumaan ka'ee utaale. Rakkinni namichaa dhukkubatu hin taane maalidha? Cubbuudha. Kanaaf hundee isaa gaafa inni rukutu inni harkaan miilla hidhe maal ta'e? Yesuus har'a badina nana dubbadhu hin jenne. Ija jaamaa nana banam hin jenne. Hafuuricha ifate. Har'a bin dubbate. Hijjin ilaale. Har'a waan isinitti hima. Koronaa vaayirasiin ergamaa daabloos, ergamaa leegiyoon isa awwaalatti nama galchudha. Har'a leegiyooniin hin rukunna. Isadha. Hinna addunyaa irratti dhukkuba gadhiisu. Waggaa 3 darbee Hiboolaa kan jedhamutu Afrikaa raasaa ture. Hiboolaan dhiiga kaasa, dhiiga ol deebisa. Biyya Koongootii ka'ee Afrikaa raasaa ture. Hiboolaan hin bade. Amma immoo koronaatu dhufe. Waggoota 20 achi darbe immoo HIV tu raasaa ture. Kaansarii tu raasaa ture. Isa sirree Waaqayyoo fayyisaa jira. Fayyisuuttis jira. Garuu burqaansaa Hafuuraa eewun leegiyoon burqaan jallinaa hundi eewudha seexana. Burqaan gaariin hundi eenyu? Abbaa ifaati. Yaaqoob 1:17 kaasaa dubbisaa. Baggoo sixootaa ፍጹም በረከት ከብርሃናት አባት ነው ሄዳ ከናን ጋሪን ሁንዲ Waaqayyo abbaa ifaa biraati. Yakfaat ሁሉ ምንጭ burqaan ammeenyaa akkam immoo seexana leegiyoonichadha. Itti fufnee ilaalla kana booda yeroo qabnutti. Kanaaf seexanni inni maqaan adda addaa laatameef kun hojiinsaa balleessuu, ajjeesuu, dhukkuba facaasuu. Ergaan leegiyoon kun isa maal godhuudha? Isa nama duuchu, isa nama jaamsu, isa nama maraachu, isa nama goobessuudha. Fudhadhaa ilaalaa mana namicha ammaa jaamaadha, didaadha. Dubartiin ammaa gooboodha. Namichi ammaa maraatuudha. Inni maraachu, inni jaamsu, inni goobessu, inni dhibee san namatti naqu ergaa leegiyooni. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaaf dhalateera. Mee mul'ateera jedhaa. Hojii seexanaa diiguuf maal ta'eera? Mul'ateera.